عايشة ريدي. أكثر وحدة تتعب معنا في شهر رمضان هي العاملة، عشان هيك قررت إني أنا نخصص لها يوم فيه ونجيبها لكلينيك نهال تبرم على روحها برمة كويسة. طبعا مش كل شيء صورتها لكم، حاولت إني أنا نختصر يوم كامل في 5 دقايق بس، عشان هيك تعالوا معايا نشوفوا شن درت لها. طبعا أول شيء درنا مانيكير وبوديكير كامل اللي كان VIP، طبعا كان حتى مع السويت، والجلسة هذه تقدروا لكم أنتوا تحصلوا عليها في كلينيك النهال وتجوا وتسترخوا. طبعا كانت dhugaa dubbachuudhaaf madaamonni tokko tokko yoo nama jaalatan ilmoo ofii caala kan nama jaalatan ni jiru. Dhugaa rabbii isiniin jedhaan akkuma madaamonni hamoonni baay'een jiran madaamonni gaariin ni jiru. Keessattuu madaamonni peerutoota odoo peerutiin amma tabalaashoo baatte namni peeruti dhugumatti nama gaariidha. Sarraatenyaadha keessattuu nama gaariidha. Akka sarraatenyaatittis naman ilaalanii akka ilmoo ofiititti jechuudha kan nama ilaalan. Dhugaa rabbii isiniin jedhaan. Inna mee ilaala amma sarraatenyaan tun Ugaandaadha biyyi ishee jechuudha. Madaamin tun maal jettee ishiitu hunda caala yeroo ramadaanaa nu faana dadhabaa. Ishiitu sirritti dadhabaa. Ishiitu dhaabbatee hojjeta. Nuti teenyeetuma nyaannaa. Amma garuu ishii gammachiisuun qabaa. Ramadaanaaf qophii ramadaaniif ta'eef jette saaloonii akkuma argitan kana saaloonii geechiteerti. Saaloonaa jedhama iddoon itti namaa qulqulleessa yookaan itti namaa bareechanii achi fiddee haala kanaan qaama ishii hunduma akka madaamonni godhattutti akka ofii isaaniit kana iddoo kana kaakaddaamanii as ga'u jechuun waan guddaadha obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf. Nu carraa akkana yoo biyya keenyatti galle yookaan immoo biyyuma kanattuu waan nu keessa nu fidee nu dandeechise carraa kana arganna malee yookaan unkaan carraa akkanatti sukkuumamoo akkanatti dhiqamuu miti. Saamunaa harkaan dhiqannu, saamunaa fuulaan dhiqannu ijoolleen dhabnee rakkannu baay'eetu jira jechuudha. Nagaallee hin daganne obboloota koo. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana kiyyaa faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila kiyyaatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon kun qalbii na hatte dhugaa. Yeroo tokko tokko viidiyoo kana wanti nan gadhumaa keessa isinii galchee fi yeroo baay'een viidiyoo daqiiqaa sekondii 15 malee ittiin galchu. Sababa saniif ijoollee baay'een ati waan kijibaa fiddaati waan kijibaa fiddanaan jettu jechuudha. Ani waan kijibaa osoo hin taane waan an arge irratti dhaabbadhee tanan jechuudha. Agan irraa hubadhee immoo chaanaal kiyya irratti akka rakkoo na jalaa finneen viidiyoon irratti hubadhee hunda hin maxxansu jechuudha. Zeen gara keejjan fidu maaliifi anis chaanaalii kana itti dadhabee irriba itti dhabee boqonnaa itti dhabeen jechuudha kan guddifadhe. Chaanaalii tokko asiin gaachuu jechuun qalbii isinitti fakkaatina, haala salphaa isinitti fakkaatina. Dhugaas dubbachuudhaaf halkan odoo hin rafiin guyyaa odoo boqonnaan argatiin jechuudha. Chaanaala kana kan iddoo kanaan gaadhe. Ijoollee baay'ee immoo yoo dandeessan gola madaamii keessa yoo jirtan yeroo keessan haasa'atti waan hin taanetti hin fixinaa. Yoo dandeechan chaanaalii banadhaa boru sin fayyada jedhee baay'ee keessanittis dubbachaara. Warroota waa'ee yuutuubii barsiisan immoo liinkii isaanii viidiyoo kana jalatti isiniif hin maxxansa. Isinis liinkii san jala seenuu viidiyoo san daawwadhaatii banadhaa. Boru abdii keessan boruuti. Innaa viidiyoo kana ilaalaa jirtu maal akka ta'es ilaalaa jirtu akkamis akka ta'es ilaalaa jirtu jechuudha. Innaa haala kanaan kan akkanatti bareechisiisuuf madaamidha. Madaamitu iddoo kana sarraatenyaa kana fidee mee arga qaama ishii guutumaan guututti akka nama mushuurratitti akka nama heerumaaf qophaa'eetitti haala kanaan bareechitee dirgim goote jechuudha. Dhugaa yaa eebbifamtu waaqayyoon ramadaana soomaa jirtu kana kan barakaa kan rizqii itti argattu rabbiin ishiidhaa godhu madaamii eebbifamtuudha. Haala kanaan sarraatenyaa ishii gammachiisuudhaaf takka takka kan akkanatti dadhabnu kan dhaabbanne irriba keenya dhabnee boqonnaa dhabnee kan hojjennee isaan jiraachisnu nuudha. Garuu kan dadhaban kan dhimaman warri sooman isaani jechuudha. Ani wanni naaru keessaa tokko yeroo tokko nuti dhaabbannee sa'aa 24 guutuu yeroo hojjennu
misgaana hin qabnu waan dadhabnus waan beelofnus waan takka nuun se'an isaan garuu rafaa oolanii sa'aatii nyaataa san ka'anii nyaatanii yookaan tsoomni miilana na dadhabsiise wayyi na dhukkube akkas ta'e nan dhimama gaafa jedhasan ana chubata dogadi jallaxanii jedha gizee tokko galata waaqayyo dhugaa mana kanatti madaamin tiyya sirritti naaf hubatti sirritti jechuudha nama gaariidha nama gaarii haganan jedhamne naaf yaadde anis nan sooma obboleettiin keenya takka atis soomtaa kanaan jette jirte sooma ramadaana osoo hin taane garuu faasigaan sooma jechuudha jara kiyyaan isaan ishi soomi amantaa keessin daangessinu jedhanii naa eeyyoomanii haa galatoomanii nan soomaa jira jechuudha innaa wannin jedhu mana tokkotti jechuudha waggaa arfan baranaa na yaadadha mana kanan hojjenne ture dura mana wayii hojjedhe shamarran 4 ijoollee dhiiraa 3 akkasumas haati manaatis abbaa manaatis jiru ijoolleen heerumanis kan ulfaa dhufan jiru dhugaa sinin jedha ganaman hirribaa ka'ee sidaatii hunduma isaatu tsadda'ee fixee lixii bukeechee kan geemaataa bukeechee kan fuxaayiraa bukeechee gijaaja kishnaa hunda isaatu muree kan kashanamu kan ana ilaallatu kan ani kashanuu qabu kashanee biizaa hojjedhee fuxaayira dhugaa sinin jedha fuxaayiraa gosa garagaraa gara gosa 4 olii hojjedhee kana hunda fixee shoorbaa hojjedhee meeshaan gizeen hojjedhu na jalatti xuraay hunda dhiqee fixee hoon jedhu sa'aatii meeqatti hirribaa ka'u isaan dhugaa rabbi sa'aatii 4 takkulifaatti hirribaa ka'u erga asariin azaanee salaataaf ka'u jechuudha inna gizee sanni ka'u kushiinaanii dhufu kana muri kana godhi san godhi ani mi'a sa'aatii saniitu habbadhee san hojjedhu abboroo sa'aatii 9 10tti faan ka'a meeqatti irra hoobii halkan isaan na dura faarafu anuduman kushiinaa faadhiqu sa'aatii 5 gaafanatti ta'utu jira gaafanatti bari'utu jira hojiin na jalaa mudidee jechuudha suhuura nyaatanii yookaan isaan garuu haganni kushiinaa dhaabbadhee too hojjedhu hundatti deemanii rafu jechuudha yeroo deemanii rafan kan ani kushiinaa san fixee hojii kiyya fixee wanta isaan bukeechan koseechan gugguree hon jedhu natti bari'a jechuudha asariin galgala jechuudha natti bari'aa jechuudha niif galee yeroo natti bari'u kana sa'aatii 5 gaafa sa'aatii 6tti faarafutu jira jechuudha yeroo kana maal na godhu isaan rafani yookaan barbaadan bilbila isaaniitti irra taa'u guyyaa rafaa waan oolaniif ani immoo jidduu kanatti sa'aatii 4 bichaa rafeen deebee sa'aatii 10tti ka'a jechuudha jidduu kana keessatti kan dadhabu isaan kan beela'u isaan kan immoo dhimamu isaan qoy kan hojjetutu irra dhimamamoo kan hojjetutu irra dadhabamoo kan ciisutu irra dadhaba kan jedhu gaafii yoon ilaalu ofii gizee tokko nama gaafan akka carraa hojii yoon qabaanne saa 3 odoo hojii takkan hojjeti yoon taa'e qaamni kiyya kun na bututee bakka sanii ka'ii nan godhu jechuudha jarritu irra kattee qaamni isaanii dhaqee walitti loggomameeti hojii dadhabanii dhimamuu laatafaa kan jedhu gaafii natti uume jechuudha inna akkas hordoftoota kiyyaa kanaafuu namni akkasittis yaaduun jiru gaafa macarrashaa soomni dhumate kan waan takka dhugaa kan yuunifoormii nama hin binneetu jira jechuudha garuu kennaa isaanii hadiyyaa isaanii dhimma isaaniiti ana madaamin tiyyaa haa ta'u ramadaan irratti kafana babbareedduu naabitti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kafanni dhagammaan irratti argitan kafanni yeroo baay'ee fadhu kan mashiin naabittu jechuudha haa galatoomtu namni tokko namaa godhe naangooninis immoo cubbuudha garuu madaamota bira hojjedhe waa baay'eetu namuudate siniin jechumaafanii kanaaf madaamin amma akka obboleettii keenya haala kanaan saaloonii geessitee haala kanaan bareechitee dhugaa haala kanaan gammachiistee akka ilmoo ofiitti bashannansiiftee dadhabbii ishiitis argitee dhugaa ishiitis argitee haala kanaan gammachiistu hedduu namatti tola siniin jechumaaf viidiyoo kana keessaa waa baay'ee barattu inna akkas hordoftoota kiyya amma viidiyoo kiyya sumarraa nan goolaba turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jenna baay'ee.